kan hojjechaa turre kanarra ga'ee jira. Utubaa ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan dadhabbii keenya bishaan sana keessa ol baasaa jirra jechuudha. Utubaan ishee dhaabbattee jirti. Kolam faawundeeshin kolam jedhama karaa saayinsiitiin jechuudha. Waan jennu bakka sana keessaa gara dirreetti boofi jenna. Karaan guyyaan sanbatadha. Garuu nu wajjin jechuudha. Maaliif lafa kana keessaa ba'uun irra jira. Bishaan kun baay'ee rakkisaa jira. Amma kanaa booddee bishaan kun hin bada jechuudha. Nuti lafa keessaa baanee kanaa booddee kanatti garagaanti ol guutama. Garagaanti waan jedhamu selected material jedhama afaan hojiitiin. Kana keessa rakkachaa turre sana kana. Akkas fakkaata construction hojiin isaa waan nama gammachiisu yerootti jijjiirama agarsiisa jechuudha. Bakkuma tokko cifama miti. Waa gaaf tokko nyaatamee hojjetamee hin dhumu. Suroo process jedhama guyyaadhaan yeroodhaan kan hojjetamu. Malee nafa paadiin lama nafa jechuudha. Koloniin lama sun hin guutamne as kana bira ana bukkee akkas lama nafti naannoo kanatti jechuudha geetu hin jira. Yaa uummanni qashtiin akkasitti ama eenyaataa jira jechuudha. Akkasitti ama eenyaataa jira. Uummanni kun kanaan gadi bu'aniitti amata guutaa turanii argitaniifi hojii kana gadhu amma dhuma isheetti seenaa agarsiisaa yoo akka gadhee innis akkas ji'a lamaan tokko waan hojjennu fakkaata. Dhuma isheetti sin agarsiisuu yaada akkamitti akka fooqiin ol ijaaramu jechuudha. Segregation laxafa maaliif hoolii hin qabu waan ta'eef xinnoo maraqii waan keessa ba'e laxafeeti sirreessa jechuudha. Hoolee yoo ta'e tokko boolla qabaate immoo diigamee indagana guutama jechuudha. Garuu kun boolla hin qabu. Gaa warra akkamitti baatu bishaan kan akkami gootu mucaan tokko hin kufallee jettee waan hin gaafattee jiru. Haala kanaan hin kufuu gaa kun akkas dhaabbate jechuudha. Kun G+2 dha ammoo fooqiin kun si ol fooqii namoota ol ba'a. Kana fakkaatti hojiin har'aa yeroo biraa immoo akka biraatti sin agarsiisa. Kun ammoo mucaan baatee deemu paaneelii namatti hin guutame kolonii kana foormaa walitti ta'e jechuudha. Bukkeedha. Ittiin guutame kana walitti qabanii guutame jechuudha. Hojiin isaa baay'ee gaariidha. Wanti asirra ga'eera. Jijjiirama agarsiisaa jira jechuudha. Warreen hojichiisan walitti gammadaa jiranii jechuudha hojii kana. Har'allee sanbata kanaan galleemu qaqqasaa jirra. Dirqama waan ta'eef. Inni kaan hin diigaa, inni kaan hin ijaaraa. Diiga jechuun paanelii isaarraa diigama. Guutamee isa bulan. Inni kaan sirreessaa. Nagaa bakka jirtanis ni haa ta'u yeroo biraas waan itti fufumus ni agarsiisa. Warra mana ijaarrachuu barbaadan kontaaktii nu gochuu dandeessan. Nu quunnamuu dandeessan.